Good. Nama jechisiisa. Malo. Yennaante laabbii namatti minyaahaa. Dhugaa rabbii. Dafqi namaa minyaahaa jechuudha. Baay'oo minyaahaa dafqi namaa. Bakka namni keenya waaqayyoon sodaachuu dadhabeera. Dafqa namaa sodaachuu dadhabeera. Seera sodaachuu dadhabeera. Maal sodaata dhalli namaa lafa kanarratti? Safuu usgoo Maariyaama Kiristoos jedhe warroonni. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu hordoftoota koo bakka jirtanitti nageenyi faraara waaqayyoo isiniif haa ta'u. Tole viidiyoon kun yoo isin tole laayik gochuun jammara. Akkasuma mana kanaa warree haaraa taatan subscribe godha. Koottaa maatii ta'anitti dabalama. Maali harka isin gubamu subscribe gootaniin harka keessan isin gubu dhugaa rabbi bismaa. Maal nama garamtu isin immoo ofii fu'aaraa jira. Namichi tokko nama torbarraa nyaate birrii. Ani kana jireenya dhalee sanan ta'aa. Egaa qeeqaa fi yaada qabdan immoo koomentii jedhanuuf ka'a. Akkasuma viidiyoo kootiin darbaa viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf isaan qalladuu miti baay'ee waan nama gaddisiisudha jechuudha. Baay'ee waan nama gaddisiisudha. Maaliif beektanii nuti biyya kana gaafa dhumnu jireenya jiraannu keessatti bakka of jijjiiruuf maatii keenya jijjiiruuf biyya keenya jijjiiruuf alaamaa qabna karoora qabna gaafa manaa baane zimjennee akkasumatti gadhiisii miti jechuudha. Garuu tokko immoo jiru warri wanta manaa baaniif hin beekne jireenya jiraataniif warri hin beekne jiru dhugaa rabbii isiniin jedha. Hunda miti garuu immoo maqaan maal jedhu beektanii amma keessattuu namoonni Itoophiyaa keessa jiraatan shamarran arabaa jedhu. Miti shamarran arabaa hunda miti hundi gaarii miti hundi yaaraa miti. Isinii galee shamarran arabaa jechuun dhugaa rabbii qixa shamarran arabaa namni hin jiru. Maaliif beektanii beela dandeessee dheebuu dandeessee daddarbaa dandeessee dabaa dandeessee shamarran arabaa jechuun waa guddaadha ture. Garuu bara kana immoo iddoo dhabsiisan bakka shamarran arabaa dhugaa rabbii isiniin jedha. Egaa namichi maal godha? Dubartoota meeqarraa birrii nyaate? Dubartoota torbarraa birrii nyaate. Ani baran jiraadhu kana keessatti maalan jedha beektanii osoo gaa'ilan dhaabbateen dura jechuudha. Ani akka ofamitti kun namoota baay'eedha. Dhugaa rabbii namoota baay'eedha. Yaa waaqayyo jedha. Nama siin sodaatu. Nama dubbii sagalee kee dubbatu. Nama siif gajjedhu. Nama amantii qabu naaf kennii jedha. Danuu namootaat akkas. Garuu bara kana jechuudha baay'een nama wangeela harkatti baachaa beete kiristaanii keessaa lallabaa quraana harkatti baachaa dahoo godhataniitiin hone jedhanii kan ijoollee keenya miidhan baay'ee isaanii jira. Harkatti haa baatan malee sodaachuu dhiisaniiru sodaatanii bakka. Ani namni maaliif akka waaqayyoon sodaachuu dhiise hin beeku dhugaa rabbii. Maaliif sodaachuu akka dhiise hin beeku. Anama jireenya ofii koo jiraadhu keessatti inni kaan isa gaafa nyaata harka kootti biqqoodhee fudhadhee waaqa warraatti ilaalaan. Ani waan isaan beeku dhugaa waaqayyoo isiniin jedha. Namni garuu isaas akkasitti dafqitee xuruursitee fidde ho'a osoo hin jedhiin. Osoo waan tokko sitti dhagahamuu dhiisee miti. Dadhabuu dhiiftee miti. Beela'uu dhiiftee miti garuu kaayyoof jettee gajjetteeti. Nama akkasitti hojjetee fide keessattuu dhugaa rabbisin jedha. Dhiirri dubartii biyya arabaarraa nyaate bafusum idimee isaa zalaalamii guddina hin argu. Dhugaa waqa guddina hin argu dhiirri akkasii. Isinii galee. Innaa maal godhaa? Dursaa mica'oo tokko bare. Mica'oo tokko gaafa baruu karaa amantiitiin walitti dhufan. Beete kiristaanii keessatti ortodoksiidha namichi. Achiin ishiin koo egaa namni tokko gaafa si miidhuuf ka'u keessumattuu jireenya biyya lafaa kanarratti namni tokko gaafa si miidhuuf ka'u jecha hamaa sitti darbatee si miidha miti. Nama si miidhuuf ka'u beektaa? Arrabni isaa akka dammaati. Jechi nafaan isaatii keessaa baasee jedhu osoo hin beekin si booji'a. Jaalalaaf si miidhuuf ka'e waan ta'eef namni kun. Innaa mica'oo kana karaa amantaatiin wal baraniini waggaa 13 erga biyya kana dhufte. Waggaa 7 hojjettee gara biyyaa galte. Nagaadhuma wajjinaa isaa turan. Ishiin iciitii isaa keessa beektu garuu as teessee wajjinaa isaa turanii maal jedhaanii qilleensa irra taa'anii haasa'u karaa feesbuukiitiin waan ta'e qorrobeera jedhaanii
waan inni jedhiin jiru dhugaa waaqa TV irratti egaa TV irratti baatee matti dhugaa waaqa soraati dammaraadha jechuudha dhugaa rabbiis ni jira maaliif beektanii akkamitti akka hojjenneef inni onuutu beeka waan ta'eef biyya kana keessatti waggaa 7 miti waggaa 7 kana keessatti maal jechaanii bahe beektanii takka opereeshiniin ta'ee naan jedha jette takka obboleessi koo birrii hamma kana gaafataniiti warra rakkattoota nama biraa fuudhee hospitaala deemeetti obboleessi koo kun akkana ta'e hospitaala galee jiraan birriin qabu yaalamuu yaashisuuf obboleessa koo adaraa lubbuu naa baraan jedha jette lafan bitee mana ijaare waan hunduma jedha jette isheen kan waggaa 7 hojjette xirri gootee itti ergaa baate idimee ishee sokkiteetti nama bubbulteettudha asoo suura ishirraa agartan kana jechuudha gaafa kan akkas jedhatte ishiin koo gaadummoo shamarran keenya baay'ee garaa laafna mitiire obboleessa akkuma obboleessa ishiitti ilaalti waan ta'e haadha akkuma haadha ishiitti ilaalti waan ta'e dhageessan inni garuu afaaniin dubbachaa boolla ishii dhaabate achiin jettee fuudheetti ergaa baheen amma gaa'ila dhaabbanna malee naan jedhe jette inni gaa'ila godhanna malee jedhee nama hundinaan ishii jedheen galee jette Itoophiyaatti galee isuma bira dhaqee jette nasimate jette wajjuba mana tokko keessa ji'a 3 teenye jette lafa kanan bitee jedhee lafa iddoo 4 natti agarsiise jette iddoo 4 laala isa ishiin akkammaa kanaa mitiiree kan namoonni keenya baay'ee isaanii warroonni hin baranne kun keessattuu wanni kana qaban waan ta'eef barumsa hin qabdu mooti hin baranne kutaa 3 bicheen baradheette sayyaa maariffaa gaafa kana maal gooti ishiin koo ishii jettee gammaddee waggaa 3 teessee ji'a 3 wajjiniin teessee gaafa kana nan deebi'ee waggaa 2 hojjedhaan jedheen jette lakki jedhee dide jette jetaan lakki waggaa 2 nan hojjedha jedheen jette ishinaan jedhee jette ani koo deebi'eette dhufeen gaafa xiyyaara gaafa yaabbadhu bilbila biloog godhete irratti dawwallaan biloog irratti dawwallaan mitiitti bilbilisaa gaafa seessee deebtu gaafa kana ani koo bilbilaa kan biraa baatee jira jetti kan obboleessa isaarratti dawwaleete idaa inni kan obboleessaa miti kan saati jette simicha dhoskee qabata jette shamarran danuu faana haasaa shamarran nama hin jedhamne faana idaa inni dhoskee qabata jette gaafa irratti dawwaluu narraa kaasatti maal taate jennaan bilbila koo ammuma narraa fuudhan jedhe jette ammuma narraa fuudhan booleetti jedhe gaafa kana jette ishiin koo achi geessee hojjedheen birrii ergee fette mammoo miindaa agartanii kan inni ittiin bilbila bitatu bilbila maal bitata inni dhoskee achi gaafa kana jette bakka kanumarraan anisee amma dhirsaa biitii taaneerra waan ta'eefu bilbila suura isaa fuudheen profaayilaa irra godhadhe jette suura isaa fuudhee profaayilaa irra godhadheen torban tokkoon guunne jettee micawoon kan inni wajjin haasaa tureeru asii galte jette galtee ifaa TV irratti himatti jette achirratti himatti taa'ee naggeeffadha maqaasaa lakkoofsi bilbilaasaa isadha jette gaafa bilbilee gaafadhu maqaa balleessuuf malee akkanadha malee ani kunoo naaka katteera jette beete kiristaanii dhaqne ani qorrobeen see gaaraa qorrobeen see gaa jira jette qorrobee ishee gaara gartanii gaafa kanatti ishiin koo ishii jedhee gammadee jette dura gammadee gaafa micatti arguu baay'ee garaan koo na kaffa'ame jette ani suura profaayila irra gaafa godhadhu otoo micattiin argiin dura profaayila irra gaafa suura isaa godhadhu postiin godhe jette Facebook irratti sunis dhufanii koomentii barreessota jalatti sunis dhufanii dafeen warra koomentiin taane barreessan bilookiin godhaa turette beekaa godhu jedheen jette lakkaa isaan gubatanii goote gaafa kana suma kanaan jiruuti bakka awwaca akka malee baay'annaanan fuudhee bilbila isaa hidhee jette bilbila isaa gaafa nidhu waa telegiraamii waa miseejiraa waan Facebook wanti tokko namni bilbila maamna jalaan kaaftu birrii koodhaan deebiftu hamma kana jaallatte kana nagoote jedhu jette achina shamarran kana keessaan isaan dubbiseen hunda isaanii keessaan dubbiseen guruuppii dhanne jette wajjiniin haasaan guruuppii dhanneetu itti dabalee jette sas dafee liiftii qabatee bayeette keessaa gaafa kana nuti hinaasofna jettee ishiin tokko 400
ishiin tokko amma kana jedhanii himatu hundi isaaniitti. Ani immoo isaa wala miidhame turtii waggaa 13 jette. Turtii waggaa 10. Egaa ilaalaa turtii waggaa 13. Turtii waggaa 13 turtee har'a gaafa ishiin deebitee galtu harka duwwaa gashee jechuudha. Dhugaa waaqa. Keessattuu immoo dubartoota torba kana isaan nama torba. Dubartoota torba kana garii 400, garii kan waggaa 5, garii 400 akkaataan qaban bakka. Amma tokkommoo maal godha waameetu galtee asii Itoophiyaatti galtee booleetti eegeessi matee maal godha beektanii harkarraa warqii gurrarraa warqii irraa yaasee otoo iddoo ishee raaftutti ishee gatee badeeni warqii hundumarraa fudhatee shaanxaa ishee wajjiniin achitti iddoo isheen ciiftutti ishee gatee badeeni dhugaa waaqa kana dhalaa jireenyi dhiira keenya innaa ishii tokkommoo maal godha amma ishiin Itoophiyaa jirti galteeti Itoophiyaa jirti ishiin faana jirtiin ji'a tokko erga galteeti ishiin amma eeggadda waan irratti biiratti baatee himattu kun immoo jechuudha eeggadda galte torbaniin guunne gaafa ishiin galte wajjinaa sahaa turteetu akkuma nagaatti wajjinaa sahaa turtee ishiin xiyyaara keessa geenyaan bilbila ishii biloo godhe aseechee gaafa ishiin galtuuf kaatu ishiin immoo mana beekti maatiin isaan illee barbaadaniiru gaafa ishiin mana dhaqxu ishiin kun mana jirtiini gaafa ishiin kun mana jirtu ishii kana gaafannaani reefu dhufee ji'a tokko guutee erga dhufee garuu jireenyaan ji'a tokko keessatti argee kuni lubbuu kootiif ofirratti faradaan jira jette amma wajjiniin jirtiini inna namoota kana muluu irraa nyaateen egaa kuni maalidha beektanii akkuma ishii kanaan karaa amantaa itti dhufee akkuma ishii kanaa keessattuu namoonni keenya keessattuu dhugaa dubbachuudhaaf bara ammaa kana duratti namoonni amantaa qabanii si gorsu hin kabajamu ulfina qabu dhugaa rabbii bakka iddootti wallaaltetti si gorsu kan bara kanaa garuu jechuudha warri amantaa qaban majammaraa iskii tokkicha sitti ergu saniin booda'u ati osoo hin beekin booji'amtaa jechi isaan dubbatan hin beekamu dhugaa sitti fakkaata wanti isaan haasaan martiyyuu dhugaa sitti fakkaata bakka otoo hin beekin harka isaanii gallaan si dhumate dhugaa rabbii haasaa tokkicha jammanii jennaani murtee ittiin godhanii amma kuni maala beektaa amantii dawoo godhataniitti warroota ijoollee keenya miidhan amma shamarran kun muluun isaanii wanti namichi kun godhu dhugaadha akka isaaniitiif dhaqee akkuma ishii kanaan beete kiristaaniitti dhaqee kakatee hin kakata warra kaaniifis akkuma ishii kanaan qorrobeensi eegaa jira jedhe isaan kaanis akkanuma jedhaanii kanatti amananii keessattuu immoo namoonni keenya maalitti amanu yeroo baay'ee nama kakateetti amanu namni koo bara kana haa kakatu malee kakaasuun galmaan gahan jiru waaqayyoon sodaachuu dhiiseera bakka warreedii namni waaqayyoon sodaachuu dhiiseera isinii galee malee osoo kakaasuun eegee erga kakate akkamitti dubartii kan birrii irraa nyaatu miti akkamitti dubartii biraatiin heelooyyuu jechuu ni danda'a sanu beete kiristaanii dhaqee kakateeti isinii gala innaa jireenyi ilmi dhiiraa jiraatu keessattuu warra Itoophiyaa keessa ta'aniitiin ijoollee keenya goyoomsan dhugaa rabbii garuu waaqayyo guyyaa tokko safaree isaaniif kenna. Nuti koo bara kana hin baana malee akkatti galuu hin beeknu. Bara kana keessa miti kanatti nama miidhuuf fiigdu. Kan keetu dafqa keeyyuu hammati hojjettee nyaattu maaltu beeka? Rabbi tokkicha yoo ta'e malee namni hin beeku. Umaa siin godhu dafqi nama, umaa tokko siin godhu laabbiin nama. Jireenyuma jiraatamu keessatti umaa si fayyadu laabbiin namaa wanta fedhe keessa ta'e jechuudha. Kanammoo nuti hin jiraanna malee yookiin akka waan qabeenya har'a shamarran danuu saamnee namoota danuu wallaalaa danuu saamnee warra humna hin qabne saamnee akka waan bor fudhannee deemnu akkasitiyyaa miti garuu. Wanti nuti lafa kanarratti hojjennu guyyaa tokko nu gaafa ta'u lafatti. Namni garuu waaqayyoon sodaachuu dhiise. Jireenyuma jiraatu keessatti bakka namni rabbii sodaachuu dhiise. Maaliif akka ta'e hin beeku. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu. Innaa faamilii please warri waan akkas hojjetan dhiisaa galman geessan. Namichi kun bara isaa jiraatu muluu gaa'ilas godhatee hin jiraatu dhalas hin godhatu tsatsataa yeroo hunda. Cinqii fi yaaddoodhaan jiraata bara jiraatu mara. Duus namni akkasii. Innaa faamilii koo viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Kanarraa akkasii waan guddaa barattan. Keessattuu namoota
wangeela dawoo godhatanii quraana dawoo godhatanii dubbii waaqaa dawoo godhatanii nutti dhufanirraa of eeggachuu qabna.